Daawwattootaa fi hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya lagaaf tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha oduu kan sin dhageessu ana obsaasanii nu faana turan affeerraa keenyam. Haalli kaaba Oromiyaa godina Walloo keessa jiru akkaan ulfaataa ta'uu isaa isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Lola guyyaa shanii ol ilmaan Oromoo Walloo irratti mootummaa naannoo Amaaraa baneen lubbuu namaatii fi beellada mukaa osoo hin jedhin duguggaa sanyii uummata irratti raawwatee jira. Namoonni lola kana irratti wareegamanii fi kanneen madaa'anis akka armaan gadii kana aanaa Arxumaa Fursee irraa funaannee jirra. Aliyyi Hasee Bulee Tukkiyyee irraa Ahmad Aliyyi Jilaal Coqorsoo irraa Xuhaa Adam Xuhaa Bishee Dadarraa Abdallaa Umar Booruu Cafaaroobii ganda Duwwaa lama irraa Adam Hasan Daayit ganda Haraa irraa Ahmad Muhee Xaahir ganda Shaashoo irraa Umar Muhammad Fursee irraa Ahmad Muhammad Maheessaa yookaan Jazbee Fursee irraa Hasan Ahmad Arbiyyee Caffaa Dirree irraa Umar Ahmad Adee Caffaa Dirree irraa Umar Muhammad Muusee Caffaa Dirree irraa Hasan Huseenee Hasanee Caffaa Dirree irraa Muhammad Ahmad Abduu Caffaa Dirree irraa Ahmad Yusuf Siraaj Caffaa Dirree irraa Ahmad Yusuf Bayyanaa Caffaa Dirree irraa Ahmad Huseen Dingoo Dirree irraa Umar Ahmad Dirree irraa Abdallaa Umar Dirree irraa Muhammad Hasee Tukkiyyee irraa Ahmad Kadir Caffaa Dirree irraa Ahmad Huseen Khalil Jaarraa Qacamaa irraa Abduu Alii Coqorsoo irraa Huseenee Adee Coqorsoo irraa Sayyiduu Muhaalee Coqorsoo irraa Sayyid Huseenee Coqorsoo irraa Muhammad Sayyid Sheemu'ee Coqorsoo irraa Ahmad Huseen Bishee Dadarraa Muhammad Huseen Boruu Bishee Dadarraa Alii Abbeeroo Bishee Dadarraa Ahmadii Muhammad Jibriil Bishee Dadarraa Muhammad Adam Xuhaa Bishee Dadarraa wareegamtoota keenyaaf rabbiin jannataan haa qananiisu maatii fi uummata Oromoo hundaaf jajjabina hawwinaaf kan madaa'anii yaala irratti argaman ammoo akka armaan gadii kana. Muhammad Ali Indiroo Caffaa Dirree irraa Ali Muhammad Ahmad Caffaa Dirree irraa Umar Sagaali Imaam Jaarraa Qacamarraa Kadir Umar Hasan Jaarraa Qacamarraa Sayyid Muhammad Abduu Caffaa Dirree irraa Muhammad Ahmad Abduu Caffaa Dirree irraa Ahmad Muusaa Daawud Tukkiyyee irraa Ahmad Muhammad Ali Tukkiyyee irraa Adam Muhammad Ahmad Dirree irraa Ahmad Adam Umar Tukkiyyee irraa Muhammad Adam Abdallaa Tukkiyyee irraa Adam Umar Abduu Tukkiyyee irraa Hasan Umar Abdallaa Cafaaroobii ganda Duwwaa tokko irraa Ali Muhammad Dabalaa Tukkiyyee irraa Yusuf Ahmad Amiinuu Jaarraa Qacamarraa Abdallaa Muhammad Umar Cafaaroobii Duwwaa lama irraa Huseenee Muhee Indaalaa Dirree irraa Ali Huseen Ali Fursee irraa Hasan Muusaa Muhammad Caakaa irraa Ali Muhammad Huseen Caakaa irraa Yusufaa Hasan Yusufaa Fatii irraa Umar Hasan Usmaan Murrii irraa Muhammad Hussein Usman Bacceessa irraa Ali Muhammad Adam Jaarraa irraa Ali Muhammad Hasan Jaarraa irraa Daanyee Diimaa Coqorsoo irraa Ibrahim Haajii Coqorsoo irraa Usmaan Tee Waayyuu Coqorsoo irraa Hasan Hussein Coqorsoo irraa Siraaj Sheemuhee Coqorsoo irraa Ali Muhammad Adam Bishee Dadarraa Arab Sayyid Imaam Bishee Dadarraa Haydar Umar Hasan Bishee Dadarraa Umar Sagaalih Imaam Bishee Dadarraa Yusuf Ahmad Bishee Dadarraa Muhammad Huseenee Ali Bishee Dadarraa Hasan Sheemuhee Cirrattii irraa Muhammad Muusaa Cirrattii irraa Awwaluu Adam Cirrattii irraa Abduu Idris Adam Bishee Dadarraa Abduu Umaree Xoohaa Bishee Dadarraa Shanoo Ibrahim Bishee Dadarraa Yusuf Ibrahim Ali Bishee Dadarraa isaanillee rabbiin haa fayyisu jenna. Wareegamni kun hundi itti kaffalamee har'allee uummanni Oromoo Walloo gandaa fi orguu isaatiitti bobbahee nagaan galuu hin danda'amu. Yeroo ammaa kana bakki lollitti eegalame magaalaa Makkannaa fi naannawaa Kaarraa Qoriitti qotee bulaan haadholii fi abbootiin keenya hanga ammaatti sababa lola kanaatiin rakkinuma keessa jiran. Raayyaan ittisa biyyaa kottaa qabeenya keessan laalladhaa fudhaa jedhee kan ajajullee ajaja raayyaa ittisa biyyaa sun hin kabajamne kan liyyuu haylii sinirraa kaafna jedhanis nurraa hin kaafne jedhan. Saniifuu gama Makkannaa kana rakkootu deemaa jira jedhan liyyuu hayliin ka'uu diddee qabatteetuma taa'uutti jirti jedhan maddeen keenya kun lola Bitootessa 20 ta'e keessatti gandoonni hanga amma aanaalee irraa gubatan akka armaan gadii kana. Tokkoffaa Ija Gaaluu, lammaffaa Dhugaata, sadaffaa Goda Ganda Barumsaa, afraffaa Kaarra Jajjabaa, shanaffaa Qorangoogee, jahaffaa Diingaa Wahaa naannoo magaalaa Makkannaa ganda gubate. Marmar Jaajoo, Arba Waayyuu, Ittaacha, Mindiimaa, Magannaa, Jizbaa, Gaazee, Jaarraa Waataa, Kamsaa Gabaa namoonni ganda kana irraa buqqa'ee Arba Waayyuu walitti qabamee jira. Aanaa Arxumaa Fursee keessaa gandi gubate Cirrii, Diidoo, Dhoofee, Mucoo, Funyaan Sullee, Kaarra Hagamsaa, Jaarraa,
Raadoyyee Addisaalam uummata keenya kanaaf biyya alaa fi keessaan gargaarsi taasifamaafii jira jedhan odeeffannoon nu gahe. Gama aanaa baateetiitiin hidhattoonni naannoo Affaar guyyaa har'aa uummata keenya irratti lola bananii jiru. Hidhattoonni naannoo Affaar Araddaa Habilaaloo ol darbuudhaan bakka Hiddoo Bowwaa jedhamu irratti dhukaasa uummata keenya irratti bananiiti oolte. Lola kana irratti namni tokko madaahee jira. Maqaan nama madaahee Sayyid Alii jedhama. Araddaa Mudhii Halgeeti. Kanaafuu uummanni keenya akka waliif dirmatu dhaamsi biyya irraa darbee jira. Egaa hordoftoota madda nageenyaa oduun keenya kanumaa madda nageenyaa hordofuun hin dagatina ammaaf nagaatti.